ati uumaa taatee waaqa adii qoye. Yoo na fayyadaaf kadhadha fakkeenyaaf. Rabbi waan fedhe gochuu mirga qabu qoye. Maal? Diktaateriin godhin ka Rahmaani jettanittanii. Rahmaani qahaari bar, qahaari aziizi jabbaari bar. Kontiraadikti wal godha jechuun maqaan isaatu sifti isaa. Rabbiini waan isaan maluu fi waan hojjechuu barbaade hundaan hojjeta. Yoo barbaade gadi si garagalcha, yoo barbaade ol si garagalcha. Si galee miti. Akkuma kana ammoo Rahmanni isaallee bal'aadha. Rabbiin gama hundaanuu guutuudha jechuudha. Kim Jong Uniiti. Obboleessoo nama nyaatee deemee sagaraa deemee udaan haguu fi obboleessoo rabbii hin nyaanne. Jechuun isatu rifeensallee akka jiraannetti hin jiratinaa jedhu. Obboleessoo ati banii aada nama deemee sagaraa deemuu fi rabbii wayi waaqayyo waliif fidda obboleessoo rabbii lachifsa mi'uu. Laajoo falahuu mi Allahu nu bee. Laajoo falahuu. Sammuun keenya bar sittani baati nuti bar sammuun keenya nama nyaatee fincaanu wanni jennu obboleessoo maal. Hamza cool down. Cool down. Dhiifama wajjin. Dhiifama wajjin. Allahun yoo fedhe ol si garagalche yoo fedhe gas si garagalcha jennaani Kim Jong Un mootiin Kooriyaa kaabaa lafa inni jedhe malee hin teettu diktaaterii waan taateef rifeensa akka isaatti hin cirattu diktaateriidha waan taateef biyya sanii baatee biyya biraatti hin baqattu diktaateriidha waan taateef Allahun Rahmaan immoo diktaateriidha. Ati uumaa fi uumama waliif fakkeessaa sammuun keessa hojjetu ati. Akkamiin Kim Jong Un sammuun hojjannaa nu beekana gaafataa jira. Miti gaati nama nyaatee haguu fi rabbiin akka waliif fidda. Dhiifama nu godhaan nu hubachaa jiru Hamza. Isin dubbataan jirre ati ilmoo namaatiif waaqa akkamii waliif fakkeessite xiqqoo sammuu sin hojjetu. Walitti hin fakkeessineem Hamza akka jedhanii fakkeenya fudhatan malee walitti miti. Bari waajii dhaggeeffachuu bari. Waajii keenya bar ilaal waajii nan dhagaati nan dhagaa. Miira dhaggeeffadhu. Irra deddeebite maal jechaa turte zikrii rabbitu buuse jechaa turte miti. Akkas. Zikrii jechuun maal jechuudha afaan Oromootti hiikime? Zikrii jechuun waan ilmoo namaatti hin gorfamu. Okay. Zikiriin kitaaba moo jecha? Zikiriin kitaaba moo jecha? Akkam jechuudha? Maal jechuudha? La ilaha wala hala wala. Zikiriin kitaaba moo jecha? Akkam jechuudha? Akkamittan ibsaaf ishii kan bu'e jecha moo kitaaba rabbirra? Jecha. Ish jecha galatooma zikiriin jecha moo kitaaba? Boleessoo sadan waaqa tokkichaa fi tokkicha sadan waaqaa namaraachuu fedhan ofii maraatan malee ilaa obboleessa. Keessan beeka yeroo deebii dhabdanii akka adurree butubuteettu dhaggeeffadhamu. Laa boleessoo ilaal ofii maraatanii namaraachuu hin maraanu nuti wallaahi. Nawwaamin obboleessoo. Nama guddaa taate. Nawwaamu kan inni barbaadu obboleessoo. Dhaggeeffadhus tani maatii falfalaan namaraachuun barbaadina adaan maraadhu fi baarakallahu fiikum. Si galee miti amma karaa gabaabaa obboleessi keenya goobanaan jechuudha. Akkamiin waaqa tokkicha hin nyaanne hin duune hin dulloomne mana isaan hin deemnee fi akkamiin gartee ilmoo nama waliif fakkeessa kana aarsaadhaan maal kana miira keessa nagalchaa kan isaanii dhiisii hin baqatini zikiriin jecha moo kitaaba? Maal jechuudha? Okay, zikiriin hin bu'e miti rabbirraa. Rabbirraa bu'ee quraanni. Okay, kan bu'e quraana moo zikiriidha? Maal jechuudha? Okay, zikiriif quraanni tokko moo gargari? Maal jechuudha? Okay. Allahan zikirii buuse moo kitaaba buuse moo jecha buuse Muhammad irratti? Tokko naaf gaarii jedhatu rabbiin qur'aana nabi Muhammad irratti buuse. Okay, quraanitu zikiriidha miti? Zikiriidha. Okay, zikiriin jechaan bu'e moo kitaabaan bu'e? Maal jechuudha? My God. Jaafa akkamittan ibsaaf? Akkamittan ibsaaf jaafa? Jecha innillee guyyaa tokko akka jaafii fi akka awwalitti deebi'uu danda'a waan taateef ittiin jabeessiniiti. Mee Hamza hawaasi gaafadha. Sirraa dhooqa. Jarri Arabiffan beeku waan taateef ila gaafa jalqaba Nabiyyuu Muhammaditti ergaan dhufu goda Hiraa'ii keessatti isaanii maal godhaa jiranii itti dhufe? Isaanii maal gochuuf goda Hiraa'ii dhaqanii wahyiin itti bu'e? Akkuma beektu sana. Gaafi. Akkuma beektu sana. Ayyee akka beeku eega taate jalqaba gaafa itti dhufe sani qur'aana itti kenne moo jecha itti hime? Jalqaba gaafa dhufu. Jalqaba gaafa dhufu akkuma agarte sana. Akka arge sanuu natti himamaan.
maalin beekta waan beektu barkuun ati waan amma fakkeenyaaf maal isin nama guddaa mi wallaahi akkuma nama guddaatti wajjin haasofna garuu hangafa keeti. Nama xiqqaan isiniin jedhe goobanaa keenya. No akkuma ati beektu san jechuun dubbii namaa didu. Amma nuti amma anifati wal falmuudha moo uummata wallaalaa jala akka obboleessa keenya waajii fi awwalee kana barsiisuu dhufne amma anifati. Waajiin barsiisaa kiyyaa lakki wallaalaa jedhanii. Osoo haqa beektu jala taata bara gobanaa amma yakka nama kana hundarraan akka gaafatamtu beektamte ati. Yakka namaa walaa taziru waajiratu wizira ukuraa jedhami quraanaa yakka isaaniitiif hin gaafatamu. Bartee uummata kafarsiifte obboleessoo karaa kufuree. Ani yakka isaaniitiif hin gaafatamu kan namni kunniin be andereejii miti. Overeejii marti isaaniitu. Akkamitti? ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جد. من سن سنة سيئة في الإسلام لا أنقوها ست ما قرأ حديثات ديم تاتي ما جتود قرآني فديسي يجود ربي مال جدا نمني توكو دلينا ما توكو هم بعد توجد أتمو دلينا موتا كناسي تبعد تانا انجد نمني نما جلسي مال قرآن كجرا قرآن كجرا نتبر مسلمون قرآنات نيامنا حديثات نيامنا برنو ولا تزر وازرة وزر أخرى فراتوات فكينيا في وان جعفر بلي سيني وبوليس كان يغوبانان انغافتم بركاته ويغا امو يو فكينيا في غوبانان جعفر جلچود اف سبب كان توتي راغافتم جعفر دائما جعفر دائما Isobama. Isobamuun dasirite akkuma obboleessa keenya awwalee mucaa islaama bareedaa kan achi garagalchisanitti sagalee sababa kana qabsiisanitti wajjin guyyaa qiyama gubattanitti irraa gaafatamtan. Amma warri gubatu eenyuun akka ta'e atuun beektu waan taateefi. Akkamitti wallaala? Wama adri maa yuf'alu bi walaa bikum jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Maal jechuudha? Wanta narra dalagamu waa isirra dalagamu illee anuun beekuu jedhe. kun bar waan mustaqbalatti gartee ilma al-ghaybi barsun ilma al-ghaybi mustaqbala mustakara beesin gaafanne wanta isarratti dalagamu yoo rasuulin beeku atamu hin gubatta yoo naan jettu yakuma le rabbiin sodaattu beekumsa rabbii kam dibatu jammar okay awwalina guddisime namanna bira jiran sagalee gari qabadha awwalina guddisime Hamza Arabiin dubbistamiti mee Arabii kana dubbisime Hamza dubbisi سريت مولتان جلس قبل ذكو عصبوتي أما دبسي كمي حدثنا محمد بن شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا إن نتج رسول الله عليه الصلاة والسلام أمة أمية نتي أمة ولا لولا جتشون لا نكتب ولا نقرأ دبسو سندن دينيو برسول هندن دينيو كان جتشون مال ربي الرسول عليه الصلاة والسلام النبي الأمي كوي دابد كوي غلط برنجيني النبي الأمي جتشون نبي دبسو برسو هندن دينيو مالف ربي أكنا قد وحي بيكم سيسافو دي ربي الرسول الراتب بوسه مالي بوسه بيتا يو أما كان رسول كان دب سنتان يو كان قرتي كان بر سنتاني إذا الارتاب المبتلون جل جافني من مالك سيني كو جرا هيك تبر رجيفت هيك يتبر هيك جلاد الحديث أول نسيت في ذي إن أمة أمية jedhee kan jedhu kun nuti ummata wallaalaa gaaf jedhu ani wallaalaadha jechaa jiramoo nuti jedhee ummata illee include godhee haasaa jira. Obboleessa Rabbiin Rasuula alayhi salaatu wassalaam maal jedheetti dubbate annabiyyil ummiyyi khaasatan isaaniin nabiyyii dubbisuu fi barreessuu hin hadiisa kana gara quraana suuraa Araafiin dhaqiniiti hadiisa kanarratti inna ummatun ummiyyatun jedhamoo ana ummiyyun jedhe. obboleessa siinii kun jira bar dandageessu afaan uun beeytooti kana hiike ka gara quraanaatti hin deemini barsiisii kun jira bar hadiisii ka quraana hiika bar mataan nagaa sin qabu maala jalama kallattiin aniik kanuma hiiki kanuma kallattiin hiike yeroo ni kenii kinyatan kamisin godhaan gara biraatti hin deemini kanuma callaa biraatti hin deemini maal jechuudha gara biraatti hin deemini jechuun ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam hin dubbisuu hin barreessuudha quraana jedhamoo inni jedhee jechaa jira ila innaa jedhamoo inni jedhe والفس حديث فسر قرآن فسر حديث نكون إن أمة جدمو أنا
ummiyyuun jedhe. Akka fedhee huwa jedhu Qur'aana Akka bira fedhee miti. Akkuma hadiisni jedhe bichaa nu hiikaa sheeka. Maal taatan? Atuu maal taate mataan dhagaasii qabu siinii koo jira bar. Ila innaa ummatun ummiyyatun jechuun maal jechuu? Annabiyyil ummiyyi jechuun maal jechuudha? Sun nabiyyi wallaala jechuu san dhiisi. Qoyga kan jechuun maal jechuudha? Nuti ummata wallaala jechuu fi ani nama wallaala jechuu tokko miti. Ummata maa bakka bu'e yaa? Annabiyyil ummiyyi jechuun maal jechuudha himeti? Nabiyyii barreessuu hin dandeenye, dubbisuu hin dandeenye, illiterate jechuu. Kanaafuu eessaa fuudhee dubbata waan dubbatu kana eessaa fuudhee dabarsa? Isa asirra jiru kana natti mii jechaa jira ka gara sanaatti hin deebina. Qur'aanatu jedhe miti. Nabiyyal ummiyyi alladhi laa yakhutuhu biyamiinika jedhe Qur'aana ila. Hamza. Nabiyyal ummiyyi alladhi laa yakhutuhu biyamiinika jedhe Qur'aana. Ka amma sii fidame kun ammoo nuti ummata wallaalaadha kan jedhe nuti yennaa jedhu ummanni Arabaa marumatu wallaalaadha. Rasuula guddisuu danda'anu? Hin danda'u. Guddisuu danda'anu? Akkamitti? No. Akkamitti? Umirtu gaafa jedhee fi umirna gaafa jedhe tokko miti waan ta'eef. Akkamitti? Umirtu an uqaatila annaas jechuu fi umirna an uqaatil. Ela. Umirtu an uqaatila annaas jedhee ufitti deebisee gaafa rasuulli dubbatu inni jedhee dubbata. Inni. Ana. Fakkeenyaaf amma rabbiin anaa fi innaan tokko miti. Tokko miti. Amma fakkeenyaaf rabbiin. Qoy amma fakkeenyaaf Qur'aana beekte kaasiraan beekteetta. Inna anzalnahu yeroo jedhu rabbiin maal jechuudha? Jettee kan jedhiin kaa hin beekaa. Qoy goobana. Akka hin beekotin beektu. Inzalna goobana. Inna anzalnahu. Akka hin beekotin beektu qoy. Jettee tamaaf jettee inkaara na goota. Isaan hin guddisi barsiisaa ijoon hin guddisi. Goobana. 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 Yes. Inna anzalnahu yeroo jedhu rabbiin meeqa? Hedduu. Maal jechuudha? Baay'ee. Rabbiin hedduudha? Baay'ee. Baay'ee dhaga. Hin nageenya gammaa. Akkam jechuudha? Hin beektu gammaa. Akkam jechuudha? Mee suuratul mu'minuuna ayata 14 na qaray. Maal jedha? Qaray meeti? Maal jedhee na gaafata baafadhuuti na qaray jechaa jira. Ati qaray baasii qaray ka beektu ka agarteettu. Ka agarte shakki de baasii Hin salfattee. Maal isaan dha buleessoo? Nan baasa. Wallahi hin baasaa. Nan baasa kun nan baasaa dubbisuun. Salfattee rabbi sodaadhuuti. Atuu kan ilmoo namaa agartee nyaatee dhugee fi mana fincaanii bukan gurguraatu salfattu kun salfata rabbii tokko jega bara buleessoon. Namni bara Haile Sillaasee gurra duute adaraa jaanee uduu jedhu du'aa jira. Maal ta'e buleessoo rabbii fannifamee warri gabbaraa ta'u jirtu maal qaama buleessoo? Qoy. Nama funyoo mormatti kaamee du'e gabbaraa ta'u. Ati Shee Hamzaa ila. Isinii qara ayikaa. Akka rabbii argisiisaa. barsiisaa Joon. Yaa. Hamza. Lammata gara rabaa deemteennaan. Waaje qaru qoy. Waaje qaru. Lammata gara rabaa deemteennaan nabiyyii keessa sammuu dhokkeerraan dhokkee kaasa. Waajii jalaan tuqin. Namni kun nama kabajoo itti godhiitii haasa'i. Wali sodaachuun dhiis. Wali sodaachuun gaarii dhiis waaje. Kanaafuu gaafa albaatanii waan deebistan dhabdan gola meeqa keessa buutu waan ta'eef. Abboon arrabsin. Abboof kabaj. Hamza ilma Abdul Muttalibi. Nagaa qabuusi kun. Hamza. Wallahi mana fakkana bareedu kana biyyeen akka nyaanne barbaada beekaa. Si akkana bareedu kana jaannama akka nyaanne. Ana jaanna nyaata? Hin dhageenye? Amma aayaa sana qarameeti. Wallahi kulliin keessa warra jaannamiiti jedha. Thumma khalaqna nutfata alaqatan. Maal jechuu? Hiiki. Iddee hin beeytanii? Hin beeytanii miti obboleessa situ fidee miti waan kana hiikiitii. Naa hiikii jedhee be jalqabumaa suuraa mu'minuuna maal akka jedhu hin dhageenye jedhe. Qoyga situ beekaa waan kana fidee miti hiikiitii akkana jedha Qur'aanni wanni kun akkami jedhiitii shakkii natti barakaa ta'e. Thumma khalaqna nutfata jechuun dhiiga maniyyii sana dhiiga ititaa goonee uumnee ficcaan bishaan saalaa sana dhiiga ititaa goonee uumnee fakhalaqna alaqata mudghatan ammallee alaqaa sana yookaan dhiiga sana foon goonee uumnee khalaqnaan ammallee biraa hafnee beek uumnee mudghatan fakhalaqna almudghata idhaama ammallee foonattii sana lafee goonee uumnee fakasawna al'idhaama lahma ammallee foonattii lafee sanatti ammoo foon uffisnee
ثم أنشأناه خلقا آخر أكاتا كانان مهارا وكان دائما إساقوني فتبارك الله أحسن الخالقين ربين أمتتا قلت إغلتو ميها فارفمو أمتتا هدو جركا سينجر إفكان كأمتتا هندا قلت ربي توقو تشاجر فتبارك الله أحسن الخالقين خالقين يا جمال أمتتا يب فتبارك الله أحسن الخالقين قل هو الله سورة مؤمنون الرجل رحمال كاتا قل هو الله جلدي سيدغاغا رغلچه بوتي ارغي امبر جدي جان بليس واندا جيسانو تبينما وان قران رجل راتي عن قران مره كايسني همجرو عن القران رسيا إلا بشان قام سالا ديغا غوني اومني جد ديغيچا فون غوني اومني جد فونيچا لافيتا سيفني جد لافيتامو فون اوفيسني جد ربين اومتوتا كانا اولتا اها غلاتومو اومتوتا اولكته اومتوتا اول احسن الخالقين ابدا ربين توكيچ وما من إله إلا إله واحد جيتشكون جيتش دراتي فتبارك الله أحسن الخالقين خالق أيتشو في خالقين جيتشو مالي غوبنا وما من إله جبر ما تقول ينجر إلا إله واحد رب ما معنى الخالق والخالقين أولنا قد زميل دكو أدبسو نمتي إنهم تدبسو خالق أيتشو مال جيتشو خالقين جيتشو نو خالقين جيتشو ني إني اللي أمما وما ده بزيتي اللوم بزيتين كابو مال بزيتين الدمنا يوغوتي أوما جتيت أومتوتا يوجتي مالتا ميفا عربات أدبسو برسيسا بكا هندك ست ربي سبحانه وتعالى يروان تكون نتجري دبتي أوف قدسي أوف خبجيت حمزة أفا أرموتي والبوتيف عربي فالي جرامي أرمي فول بوتيف حمزة أرمي فول بوتيف كنو إنجيكني دبسي حمزة فان أرموغن دبسي ألو من من يالكوات من تلنيا لك جرينا مي چمارا يارتي جلو فودي من يالوات انقلا في عليش من يالوات انقلا في عليش ندي اوي اويه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله والله إلى جنات البيت إن كنت يا حمزة ملكيرا باب أنا اللي بقى إيش اللي كفتات من جرا أنا سيمين جتشودا جدي كم براونا جل جرا ما كان قالي بالبلام نام ملكيرا بقى شيخ نروبس نما كودا ويلا كاونا دندا دلا يوم بالبلام لا برات ينبكو بالبلام نام ملكو أكادو بين كاب درجتي وان بالبلام فكاتي دوبتي باي مالين بالبلام نه الله أكبر جيتشودا أما برسيسا جون أوكو جولي دبسا فان أرموتي نمن نبرا جرا أوكي دبسا كون أسمرة أكنا جد سنبودا أوبراتي كابا سنبودا بشان سالا ديغا إتتا سيفني أومني إرغاسي ديغا إتتا مرافوني تاسفني أومني إرغاسي فوريتي سنس لفي تاسفني أومني إرغاسي لفيس فون إتي أوفيسني سنبوداس أومما هاراو كان دائما يساقوني ربين إرطولشا أومتوتا تأكل كلها يجر إرطولشا أومتوتا مالي أوما كان جر انجر أومتوتا إرطولشا أومتوتا يجر اللهون هدوان تاتي في إنا غافة جده إسان نام هدو دا لما فامو سورة إبتوكو في سقل برده من يولا اللي I think قل يا أيها الكافرون جدا جد يا ور ربي تكفرتن لا أعبد ما تعبدون أني وانسين جبرتن إنجبروا ولا أنتم عابدون ما أعبد إسنس وان أنجبروا كان جبرتن إنتاني ولا أنا عابد ما عبدتم أنس وانسين جبرتن فولا دراس كان جبروا متي ولا أنتم عابدون ما أعبد إسنس وان أنجبروا فولا دراس كان جبرتن متي
Lakum diinukum waliya diina. Isiniifis amantiin keessan jira, anaafis amantaan koo jira jedhee erga mirkaneesseen dudduubatti as deebi'eeti. Isa keessan hin gabbaru gaafa jedhe waaqni keenyaaf keessan tokko miti. Warra kafartan gaafa jedhe warra Yahudaaf Nasaaraadha. Waan isin gabbartan kana an hin gabbaru, waan an gabbaru kana isin hin gabbartan jedhe. Iyesuus gooftaadha jennee nuti hin gabbarru, Allaahun waaqa jettanii isin hin gabbartanidha. Kanaafuu waaqni keenya gargari malee Allaahuuf waaqayyo tokko miti, Isaaf Iyesuus tokko miti. Inni nuti har'aan tana maqaadhaan walitti qabanii deeman hundumtuu waliin fakkaatu. Fakkeessuudhaaf ofuma isaaniitti burjaaja'u malee obboleessi keenya jalqaba irratti gaaffii tokko gaafanne. Gaaffirraan gaafitti ceccee ofuma isaatii of dhamaase. Dhuma irratti immoo maaltu gaafatame? Allaahun meeqadhaa jedhee ofuma isaatii nu gaafate hedduu. An akka hedduu ta'ettan beekaa. Irra caalaan uumtotaa kan ta'e Allaahun yoo jedhu uumtota hedduutu jira Quraana keessa. Kanaafin gaafa innaa jedhu Allaahun namoota hedduu sana yaadatee akkasitti dubbata. Anis amma gara sagantaa biraan seenuu fedha waan taateef Waaqayyo